Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenya salaamtan keenya laggeen fi tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu kan isinitti mu'an Umar Sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Shawaroobitti guyyaa har'aa walgahiin gaggeeffamaa oole. Walgahiin kun qabiyyeen isaa kallattiin ifatti ba'uu baatus shakkamaa seeratti dhiyeessuu kan jedhu ture. Walgahii kana irratti ajajaan kumaandii poostii kaabaa hoogganaan kolleejjii Walloo fi kanneen biroo hedduun irratti argamanii jiru. Ajajaan kumaandii poostii kun addatti baasee dargaggoota Shawaroobii sabaan Amaara tahan itti deebisee galateeffataa oole. Warra Oromoo irraa osoo namni tokko hin hir'atin achi irratti argaman osoo galateeffatamuu qabanii shakkamaa seeratti dhiyeessuu qabdan jechuun doorsisaa akka oolan jiraattonni madda nageenyatti himan. Walgahii kana irratti bulchitoonni aanaa Jillee Dummuugaa keessatti akka hin hirmaatinis mirkaneeffannee jirra. Walumaa galatti walgahiin kun walgahii akka bara 2019 Ambaachoo bulchaan naannoo Amaaraa duraanii Kamisetti dhufee eega yaada uummataa hubatanii gaggeessitoota Oromoo Walloo hidhatti guursisanii saniin wal fakkaatu jedhu hirmaattonni walgahii kana. Aanaa Dawaa Caffaa iddoo Caffaa Aguloo jedhamutti Amaarri eela bakka saawwi Oromoo bishaan itti dhugutti summii naquun saawwan Oromoo hedduu akka fixe bilbilaan mirkaneeffannee jirra. Akka maddi keenya kun jedhutti dhumaatii saawwa Oromoo kana booda lola taheen Oromoo irraa namni tokko yoo madaahu Amaara irraa namni lama madaahe lama harkaan booji'amee harka Oromoo seenuu jiraattonni madda nageenyatiif himan. Irra deddeebiin akkuma isiniif gabaasaa turre Amaarri waan lola dhaabuu fedhii hin qabu garuu uummanni keenya har'as waan gogaa jiidhaa uffate fakkaata. Kanaafuu of eeggatuu fi of qopheessanii taa'uun ammarraa kaasee barbaachisaadha. Itti aanuun oduu gaddaa. Hojii tola ooltummaa daa'imman harka qalleeyyii guddisurratti kan xiyyeeffatan Dooktorri kabajaa aadde Abbabech Goobanaa sababa dhibee koronaatiin lubbuun isaanii darbuun dhaga'ame. Aadde Abbabech Goobanaa bara 1928 Shawaa Kaabatti kan dhalatan yoo ta'u umriin isaanii 81tti guyyaa har'aa lubbuun isaanii darbuu dhaabbanni gargaarsa daa'immanii Aadde Abbabech Goobanaa ibse. Aadde Abbabech Goobanaa vaayirasii koronaatiin qabamanii yeroo dheeraadhaaf hospitaala Paawufols keessatti wal'aansa fayyaa argachaa kan turan yoo ta'u yaalii ji'oota hedduu yookaan torbaa ol booda lubbuun isaanii darbe. Hojii tola ooltummaa hojjetanii daa'imman abbaa fi haadha hin qabne akkasumas daa'imman maatii harka qalleeyyii irraa dhalatan guddisanii barsiisuun bakka gurguddaa qaqqabsiisuun isaanii ni dubbatama. Gameessi qeerroo bilisummaa Oromoo Gumii Suurichoo namni jedhamu akka gabaafametti mana hidhaa duraan jiru irraa butamee eessa akka geeffame nami beeku hin jiru jechuun gabaafame. Armaan dura Gumiin mana jireenyaa Istaalii Waxabajjii 15 bara 2021 Finfinnee kutaa bulchiinsa Lidataatti humna tikaatiin fi poolisii Finfinneetiin qabamee Meeksikoo waajjira poolisii 5ffaatti hidhamee ture. Ergaa sanii amma guyyaa tokko mana murtiitti dhiyaatullee dhimmi isaa armatti hin ilaalamu Oromiyaatti ilaalama jechuun manuma hidhaatti deebisan. Amma ammoo akka namooti isa hordofaa turan jedhanitti Gumiin waajjira poolisii 5ffaa eega baafamee torban tokko guutee jira eessa akka geeffame hin beekamne. Ilmaan Oromoo nama kana kan akka iyyaafatan ergaan darbee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon humna diinaa guutummaa Oromiyaa keessaa qulqulleessuuf saganteeffatee tarkaanfii bifa addaan jalqabee jabeessee akka itti fufu ibse. Humna diinaa jalaas Oromiyaa walaba baasuuf murannoon qabsoo itti cichuus akeekeera. Loltoonni naannoo Tigraay eegaa lolanii waraana Eertiraa fi Itoophiyaa moohanii booda akkuma waajjira isaaniitti deebi'aniin haasawa hawaasa isaanii waliin godhaniin eeganaa akka duraanitti Itoophiyaa keessa jiraanna jedhee abdii hin qabu jedhe Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Pireezidaantii mootummaa naannoo Tigraay fi hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el fuulduratti akka duraanitti Itoophiyaa waliin jiraachuu akka abdii hin qabne ibsan. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa Sa'iid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa xiyyaarri waraana imaltoota keessaa irra caalaan isaanii loltoota ta'an 92 qabatee balali'aa ture kibba Filiippiiniitti kufuun caccabuu yoo xiqqaate lubbuun 45 darbe.
Bakka xiyyaarichitti kufe odola jooloo irrattidha. Kanneen lubbuun hafan ammoo hospitaala waraanaa dhiyeenyatti argamutti geeffamaniiru. Xiyyaarri C-130 Hercules jedhamu wayita buufata jooloo qabachuuf jechaa turetti lafa qabannaarra darbuun balaan irra qaqqabu barreessaan ittisaa Deelfin Loorenzaanaa himan. Xiyyaarri Kaazakistaan kufee caccabeen yoo xiqqaate lubbuun 14. Teeksaaritti xiyyaarri kufee caccabee namoota 10 caccabaan xiyyaaricharraa ibiddi aarii mul'ataa ture jedhame. Lafni xiyyaarichitti kufe maadaa suuraa Reuters akka gabaasetti xiyyaarri akka lakkoofsa sa'aatii biyyattii gara sa'aatii 11 yookaan sa'aatii 3:30 GMT irratti magaalaa Jooloo irra fageenya kiiloomeetira muraasa irratti kufee kunis loltoota Kaagaan Di'ooroo irraa fuudhee gara odola kibbaatti argamtu Mindaanoota geessaa ture. Lafarra qubannaa erga dogongoree booda deebisee humna argachuuf yaaluurraan garuu qaqqabuu hin dandeenye jechuun ture. Jeneraalli duree humnoota waraanaa Soobeenjaanaa gaazexeessitootatti kan himan. Xiyyaarichi rukkutamee taa'uu isaatiif mallattoonni agarsiisu homtuu hin jiru jedhan qondaalonni. Akkuma hojiin baraarsaa raawwatameen dhimmicharratti qorannoon ni eegalamas jedhan. Namoonni xiyyaaricharra turan hedduun loltoota dhiyeenya kana leenjii waraanaa bu'uura ta'e xumuran ta'uu AFP'n gabaaseera. Ejensiin miidiyaa mootummaa biyyattii suuraawwan caccabaa xiyyaarichaa ibiddaan boba'aa jiru lafa bosonaan kan gamoowwan baay'eetti dhiyaatee jiru agarsiiseera. Dhimma Tigraay irratti yeroo jalqabaatiif ifatti kan yaa'ii ta'e manni maree nageenyaa UN gama lamaaniinuu waraana dhaabuun qabatamaan lafarratti akka raawwatuu fi deeggarsi namoomaa danqa tokko malee namoota rakkoo keessa ga'an akka dhaqqabu gaafate. UN'tti bakka buutuun Ameerikaa Ambaasaadar Liindaa Toomaas Giriinfiild mootummaan riqicha dabalatee tooftaalee qunnamtii fi ibsaa adda kutuun isaa mallattoo waraana dhaabuu osoo hin taane tooftaa waraana diinaa itti marsanii dhiyeessii bu'uura irraa kutuudhaa jechuun dubbata. Biyyoonni akka Raashiyaa, Chaayinaa, Indiyaa fi Keeniyaan akkuma amma dura walga'icha irratti mootummaa Itoophiyaa deeggaruun tarkaanfiin mana marichaa fudhatu kan birmadummaa Itoophiyaa kabaju akka ta'u gaafatan. BBC'ttu gabaase.